Balaan tiraafikaa lubbuu lammiilee galaafachuu, miidhaa qaamaa dhaqqabsiisuu fi qabeenya mancaasuu dabalatee dhiibbaan dinagdeef hawaasummaa irratti geessisu hamaadha. Rakkooleen kun akka hin mudanneef poolisii Oromiyaa fi ejensiin geejjibaa Oromiyaa waliin ta'uun sababoota ijoo ka'umsa balaa tiraafikaa ta'an adda baasuun irratti hojjechaa jiru. Konkolaachistoota hayyama malee konkolaachisan darbaa fe'anii fi seerotaaf mallattoolee tiraafikaa hin kabajne irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira. Adeemsi kun nageenya tiraafikaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Godina Harargee Bahaa aanaalee akka Meettaa, magaalaa Baabbillee fi bulchiinsa magaalaa Maayaatti to'attoonni nageenya tiraafikaa fi hojjettoonni ejensii geejjibaa waliin ta'uun sababoota ka'umsa balaa tiraafikaa ta'an adda baasuun irratti hojjechaa jiru. Balaan tiraafikaa yeroodhaa gara yerootti ni heddummata ture. Kana ittisuudhaaf poolisii tiraafikaa fi hojjettoonni ejensii geejjibaa maal hojjechaa jiru laata? Aanaa keenyatti ka'umsi balaan tokkoffaa of eeggannoo dhabuu konkolaachisaatiin kan uumamudha. Inni kaan lafa deemaadhaaf dursa kennu dhabuudhaan kan ga'udha. Inni kaan immoo daangaa ariitii kabajuu dhabuudhaan balaan ga'udha. Yeroo roobni duumessi dhufe yookaan immoo shifshifni dhufe ni mucucaata. Mucuca irratti jira karbii heddummaata. Gadoodha keessattuu mannaafishaadhaa kaasee hanga calanqoo lolaa siidaa bakka ga'utti lubbuun namaa kan shufeerratillee kan hawaasa keenyatillee kadhabamaa ture. Kana haa ta'uuti immoo bara baranaa kana keessa akka duraanitii miti. Balaa tiraafikii akka magaalaa Baabbileetti gahaa jiru hir'isuudhaaf wantoota hedduudha kan hojjetame. Balaan iddoo deddeebi'ee gahutti mallattoolee tiraafikii kanneen dhorkaa ta'an ittisa ta'an adda baasuudhaan iddoo balaan deddeebi'ee gahutti adda baasuun kan dhaabnee jiru ta'uu isaati. Magaalaa keessattis immoo akkasuma bakka konkolaataan ariitii isaa xiqqeessuu danda'utti bakka balaan deebi'ee ni gahaa jennee yaadnutti saaltoo yookiin ispiid bireekarii kan jedhamu iddoolee hedduutti dhaabuudhaan balaan akka xiqqaatu akkasumas daandii lafoon qaxxaamuru adda baasuudhaan zeebiraa iddoolee hedduu kan dibnee jiru ta'uu isaati. Iddoowwan balaa irra deddeebiidhaan ga'u kana tokko mallattoolee adda addaa dhaabuudhaan mallattoolee of eeggannoo dhorkaa kanarratti dhaabnee sochiin yeroodhaaf yookaan yoo roobes akka dhaabbatu kan taasisee jira. Feeroonni karaa hin beekne karaa dheeraarraa dhufan yeroo hedduu dhaabsifnee karaan keenya karaa badaadha waan ta'eef suuta deemtanii karaa Direedawaas deemu kallattii isaanii agarsiisaa. Karaa Hararis ta'e karaa Jijjigaas ta'e odeeffannoo kennaa fi kan dabarsaa turre ta'uu isaa irra. Iddoowwan balaan tiraafikaa itti heddummatu adda baasuun xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jira. Hubannoo jarri tiraafikaatiif to'attoonni keenya kennanii amma uummanni karaa qaxxaamurullee bakka qaxxaamuruu ni beeka. Bitaasaa qabatee deemullee baree jira. Amma jijjiirama guddaatu dhufee jira. Ijoollee xixiqqashoo tamminjaa fiqaata hin qabne kanneen akkanaa kanneen makiinaa konkolaachisan hundaa'u tarkaanfii irra fudhachuudhaan akka isaan hin konkolaachifne godhuudhaan tarkaanfii irra fudhachuudhaan indagana ደግሞ bakka manneen barnootaa irra jiran hundarra tiraafikoottiin ganama isaa 12 irraa eegaltee irra dhaabbachuudhaan ijoollee haalata agartee ittiin dabran haalata ittiin fayyadaman hunda agarsiisuudhaan bakkootan walgayiitii fi bakkootan manneen barnootaa hundarra deemuudhaan waan kana agartee waan ibsa kannaa turaniif wanni kun if wayyaa guddaa agarsiisee jira gara tiraafikaatiif gara mangada tiraanspoortiinis jechuudha. Ani akkan tajaajiletti yeroo naannoo kana yeroo arfaffaa deemeera. Baay'ee natti tole fakkeenyaa fi haalli isaanii nama keessummeessanii fi haalli maamiloota illee keessummeessan haala ittiin nageenya eegsisan osoo addaan hin faffagaatiin innaa haala baay'ee ariifiidhaan namatti tola jedhu. To'attoota geejjibaa wajjin halkanis haa ta'u guyyaas haa ta'u roobas haa ta'u immoo aduu keessas wajjin dhaabanne iddoo kamittuu balaa kana hir'isuudhaaf wajjin tattaafachaa kan jirudha jechuudha. Karaan keenya karaa badaa karaa ciccitaa waan baay'atuuf suuta akka deemtan konkolaataa ummataatis dhaabnee hawaasa keessa jiru taarifaa ol akka kafallee koomii yoo qabaattan koomii keessan ibsadhaa jennee bal'inaan itti himaa turre koomii hanga bilbila keenya kenninee fi bilbilaan nu dawwalanii rakkoo jiru furaa kan turre ta'uu isaati. Tiraafikii fi to'attoota geejjibaa walitti qindeessuudhaan dhaabbiidhaan iddoo sanitti eegumsa akka geggeessan sa'a 24 keessatti sa'aatii 12 irraa ganama sa'a 12 irraa hanga sa'a 12tti galgala sochiidhaan qindeessaa tiraafikiitii fi geejjibaa walitti qindeessuudhaan hojii kana to'annaa hordofii baay'ee geggeessaa kan jiran ta'uu isaati. Bulchiinsa magaalaa Maayaa fi magaalaa Baabilleetti sochii geejjibaa wal qabatee alseerummaa raawwatamaa ture hambisuuf
tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira. Kutaalee magaalaa sadan wajjinis kutaa magaalaa Awwadaayis dabalate opereeshinii bifa opereeshiniitiinis seera darbaa irratti eeyyamaa fi inshuraansii illee kan hin maxxanfanne irratti bifa qindoomina qabuun kutaalee magaalaa sadii waliin taane waliin qindoomne to'annaa jala oolchine opereeshiniidhaan kan irratti murteessisaa jiru ta'uu isaati. Murtii kanaanis immoo konkolaachistoonni kan irraa baratanii seera qabachaa kan jiran ta'uu isaati. Magaalli Baabbilee naannolee lama gidduu mul'ata. Tokko karaa naannoo Hararii fi naannoo Somaaleeti. Haa ta'u garuu naannoo lameen kana gidduu irratti immoo waan argamtuu fi alseerummaanis ni jira. Warroota eeyyama hin qabne inshuraansii qaama sadaffaa warroota hin haaromfanne isaan kan ammoo bifa dambiitiin qofa osoo hin taane bifa seeraatiin qabnee RTD yeroo adda addaa RTD irratti hojjechuudhaan seera dhiyaatanii seeraan akka adabaman taasisaa jira jechuudha. Warra eeyyama hin qabne nama 78 ol RTD'n kan irratti hojjetame taarifaa ol kafalchiisu fakkeenyaaf sababa bu'aan dabale jedhame gatii mootummaan maxxanse olitti kafalchiisuudhaan ka akka biyyaatti illee muuxannoo ta'uu danda'u jechuudha. RTD 3 ol hojjenne ka baatii 4 fi qarshii 15,000 adabameetu jira. Qindoomina waajjira poolisii magaalaa Baabbileetii fi ejensiin geejjiba bulchiinsa magaalaa Baabbilee waliin ta'uudhaan konkolaattota teeknikaan rakkoo qaban sakatta'uudhaan to'achuudhaan akka hin sochoone akka tajaajilaaf hin ramadamne haalli itti godhaa jiru ni jira jechuudha. Iddoolee to'annaa hundarrattuu fi yeroo tokko tokkottis jechuudha to'annoo halkanii gaggeessuudhaan konkolaattota hanqina mataa isaanii qaban to'achuudhaan akka waajjira poolisiitti to'atama inni godhamaa jiru jira. Balaan tiraafikaa akka hin mudanneef qaamolee hawaasaa garagaraaf hojiin hubannoo uumuus kennamaa tureera. Kun immoo lammiileen balaaf akka hin saaxilamne haga tokko gargaareera. Hubannoo uummataa kennuudhaan namoota darbaa fe'ee deemu adabuudhaan umrii malee nama konkolaachisu qabanii to'annaa seeraa jala oolchuudhaan hedduu takka waan hojjetanii jiraniif amma kun akka agartan kana baajaajiin darbaa fe'uu dhiistee makiinaaleen akkasuma. Balaa xiqqeessuudha kaayyoon keenya. Balaan akka hin geenyeef hubannoon bal'aan kennamaa ture. Lafa deemtotaaf, barattootaaf, afooshaa fi mana amantaa irrattis kennamaa ture jechuudha. Asirratti immoo balaan xiqqeessuudhaaf gahee olaanaa kan taphate hubannoodha jechuudha. Hubannoo kanarratti hojjennee balaa tiraafikaa sadarkaa magaalaa mayaatti gahaa ture. Yoo xiqqaate parsantii 5-10 xiqqeessineedheetiin yaada. Hojii alseerummaa balleessuudhaaf akka qaama tokkotti kan hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf hubannoo kan dura wal qabate manneen barnootaa irra dhayineeti hubannoo barataan gizee ba'uuf galu karaa harka bitaa qabatee akka deemu achitti immoo gizee bahanii ol seenan gargaaraa barataa ijaaruudhaan hundeessuudhaan akka isaan baasanii galchan gochuu keessatti hojii guddaatu hojjetamee jira. Akka anaameettaatti bakka kan balaan gahaa kan jiru xiinxala gaggeeffame naannoo Dusee fi Calonqoo keessa ifa amma waajjira keessa yoo agartan kareefuu dhufeessan isa sibiilatti goonee amma dhaabuudhaaf qophiirra jira. Barattoota leenjisanii ni jira. Barattoota naannoo 49 kan leenjisnee deeggaraa tiraafikaa nageenya keessatti warra tiraafikaa hojii kan hojjetan ni jiran. Keessattuu Qullubbii, Calanqoo, Dusee naannoo kanarratti leenjisnee hojii keessa kan jiran ta'uu isaati. Imaltoonni wayita daandii irra socho'an wantoota balaa tiraafikaaf isaan saaxilu eeggachuu qabu. Konkolaachistoonnis dambii ejensiin geejjibaa baase kabajuun konkolaachisuu akka qaban dhaamame. Hawaasni keenya yeroo deemu yeroo hundayyuu karaa bitaasaa yookaan immoo karaa fuuldura isaati irraa makiinaan of fuulduratti argutti akka daandii isaa qabatee deemu gawannaa dabarsuuf barbaada jechuudha. Innis namni fuuldura ofiitti konkolaataa isaa gara fuulduraatti deemu yoo kan argu ta'e irraa guruu maquu danda'a jechuudha. Namni eerfoonii gurra godhatee deemu tarii akka tasaa hoggunni karaa seenu daandii irra seenullee konkolaataan yoo kilaaksiitti godhu hin dhagahu. Kanaaf rakkoo balaan konkolaataa isa mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo daandii qaxxaamuru bilbila haasa'uus hin qabu. Eerfoonii illee gurratti godhatee dhaggeeffachaa deemuu hin qabu jechuudha namni tokko. Imaltoonni jechuun akka darbaa fi amanii deemuu hin qabanii inni tokkoffaan. Inni lammaffaa konkolaataa sadarkaa isaa eeggatee buufata keessaa bahu. Fakkeenyaaf buufata konkolaataa keessatti sadarkaa ramadamu konkolaataan waan ta'eef jecha sadarkaa ramadameef saniin seenanii darbaa ala imalu. Konkolaatonni kun gurguddoon Jibuutiirraa fe'anii warra dhufan fe'iinsa jajjabaafaa fe'anii dhufan. Teessuma lafaa wajjin wal qabate haalli daandiin beekuun barbaachisaadha. Maaliif tokkoffaa beelti godhachuu qaban inni kaan daangaa ariitii isaanii kabajanii deemuun barbaachisaadha. Hanqinni
konkolaachisaa biraa irra caalaa. Sababni isaa maaliif haala dachii wallaaluu. Dachii sun caccabaadhamoo karbii heddummaatamoo oloo heddummaatamoo jedhee osoo addan baasin maarshisaa jijjiirratee gadoo kana gadhiisee dhufa gaafa niin qaba jedhe qabamuu hin danda'u jechuudha. Konkolaachistoonnis yeroo gannaati yaa'u roobatu jira. Daandiin illee mucucaachuu mala hurriitu jira. Ariitii isaanii suuta. Ariitii isaanii eeyyamameef jira. Daangaa magaalaa keessatti socho'uu qabaniin osoo hin darbiin suuta deemuu san qofaa miti. Hurriin jiru kun immoo dukkanama ibsuu danda'a waan ta'eef teeknika makiinaallee ulaagaa isaa guutuu. Amma lafa qulqullaatii qabus spiidii itti konkolaachiftu jira. If eeggannoo sirrii gootee deemtee wannataadha. Konkolaachisaan tokko ammoo akka seera tiraafikiitti akka seera konkolaachisaatti illee if eeggatee sirriitti hizbii baatee waan deemuuf xamaaraadhaa, ilfoormiidhaa waan hundaa'u seera tiraafikiidhaa hundaa'u guuttatee deemuu qaba. Hararraayin karaa diradhaa deemu jira. Hoggaa deemnus karaa spiidii qannasnee akka barbaachisaa ta'etti deemuu qabna. Fiigichaa fi bakka taane darrabuu dhabuu. Kurbaa irrattis darrabuu dhabuu. Qabeenyi namaatis daameej ta'a, waa hunda zeeroo ta'a, namni lubbuun namaatis ni alaakamti. Saniifuu of eeggannaadhaan oofuun barbaachisaadha. Akkuma Oromoon gaafa suuta deemanii suuta qoreen nama waraanti jedhu shifeeronni keenyallee haalan suutan imaltoota keenyaaf yaaduudhaan suuta yoo oofan yookaan saffisa isaa hir'isanii yoo oofan akkuma sana balaan isaatiillee akkasumatti hir'ata jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Maayaa, Aanaa Meettaa fi magaalaa Baabilleetti kanaan dura sababoota daandiin magaalichaa dhiphaa tureef balaan tiraafikaa deddeebi'ee mudachaa akka ture odeeffanne. Amma immoo misoomni koriidarii hojjetame rakkoo ture fureera. Magaalaan teenya tun hedduu rakkoo guddoo ture. Manneen amma ati agartu kun hundinuu manneen daldala jimaa turan, asiinis akkanuma gad akka agartu kana manneen daldala jimaa turan. Karaan kun hedduu rakkisaadha ture. Hedduu. Makiinaan tokko arma keessa dabruudhaaf xiqqaattee daqiiqaa 20-30 irraa fudhata ture. Wal danqara kanneen jimaa buusuu fi kanneen fe'atuu fi kanneen kana karaa danqara jara kana hundarraa rakkoo baay'ee nurra ture. Rakkoo kana gartee haalataa koriidara kanaa fi mootummaan keenya karaa duubaan kan biraa baqaysuudhaan karaa biraa tolchanii rakkoon kun akka furamtu taate. Magaalaa irratti daldalaa turani. Jimaalleen asumatti daldalaa ture. Asumarra konkolaataan guddaanis deemaa ture. Amma immoo sababa daandiin lamateen dhiphinni karaatillee nurraa kutee jira. Eega magaalaan asii kaatee gama giddugala mootummaan itti godhe sanitti galtee booda jijjiiramni guddaatu dhufee jechuudha. Kana dura naannoo amma jiru kanattillee balaa daddabiraa mul'achaa ture. Amma kunoo eega misoomni koriidaraa kun jalqabee ispaaltiilleen baay'ee kaduraaniin xifi lama dabaltee waan babal'achuu jiruuf hagas mara balaa mudachuutti hin jiru. Misoomni koriidaraatis bal'inaan gaggeeffamee jira. Rakkoo tiraafikii duraan jiru furuudhaaf tattaaffiin godhamee baay'ee nama gammachiisa. Duraan kan jiran asfaaltii irratti nu dhibaa jiranii karaarraa kaasnaa ni deebi'anii karaarraa kaasnaa ni deebi'a. Amma garuu immoo koriidariin guutumaan guututti dachii bal'isee jira. Dachii isa bal'ise kanarratti immoo warri lafoo kallattii bitaa isaanii qabatanii ni deema waan ta'eef kun baay'ee bareedaadhaan jedha. Fudhatamas haala gaariidha. Hawaasni deebii kennaa jira waan ta'eef hawaasnis immoo isin duuba jirra jabaadhaa jechaa jira. Hawaasni keenya fi konkolaachistoonni konkolaataa gurguddaan illee naannoo kana deddeebi'an imalaa kan deddeebisan illee yeroo gannaa waan ta'eef balaan illee yeroo ammaa kana heddummachaa jira waan ta'eef balaa kana xiqqeessuudhaaf hirmaannaa hawaasaatiin balaa kanas xiqqeessuu ni dandeenya waan ta'eef karaa kana yeroo deemu of eeggannaa guddaa hawaasni keenyas konkolaachisaan keenyas akka godhuun ergaa kiyya dabarfachuu barbaada. Balaan tiraafikaa lubbuu lammiilee balleessee qabeenya mancaasuun guddina dinagdee biyyaa irratti miidhaan geessisu olaanaadha. Kana xiqqeessuufis poolisii Oromiyaa fi ejensiin geejibaa Oromiyaa qindoominaan hawaasa hubachiisaa jiru. Godina Harargee Bahaa aanaalee akka Meettaa, magaalaa Baabbillee fi bulchiinsa magaalaa Maayaatti balaa tiraafikaa yaaddoo lammiilee ta'e xiqqeessuuf hojiin hojjetamaa jiru caalatti cimee itti fufnaan iddoowwan biroofis fakkeenya ta'uu mala.